Hordoftoota maatii Ortodoksii Tawaahidoo hundaaf kan biyya keessaa kan biyya alaa kan fagoo kan dhiyoo maatii Kiristoosiin kiristaanaa Amaanu'eeliin amantoota kan taatan guyyaa 48tti cuuphamuudhaan mucummaa Sillaasee kan argattan kennaa mucummaa Sillaasee kan gonfattan baga geessan dhalachuu gooftaa kan dhageessan hundi keessan ililchaa galateeffadhaa Waaqayyoon keessan dhalachuu gooftaa kan geessan kan dhageessan. Hordoftoota maatii Waaqayyoo baga geessan isiniin jechaa gammachuu fi ililchaan galateeffannaan ana obboleetti keessan dadhabduu cubbamtuu kanan ta'e sababeeffachuu ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin walaloo gabaabduu tokko qabadhee gara keessan dhufeen jira. Aga sagantaa walaloo xumura kootti akka na dhaggeeffattanis jaalalaaf kabajaan isin gaafadheen jira. Hordoftoota maatii Kiristoos kan taatan hundi keessan ijoollee haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii hunda keessan. Kallattumaan gara walaloo kootti isin dabarsa. Dhalachuu isaatiin duuti keenya hafee situ nu dhalatee du'a keenya hafee nuti gammanneerraa garbummaa bara hedduus kunoo baanerraa garbummaa bara hedduus kinooti baanerraa raajiin dubbatamee kunoo raawwatamee gooftaan nuuf dhalatee ni dhalata jedhamee inni raajatamee ergamaa Gabri'eeliin abbaarra ergamee misiraachoo hime har'a dhalateera magaala Daawiti kan gooftaa deessetu giiftii hundumaati kan gooftaa deessetu furtuu hundumaati. Gammachuun faarsanii yeroo dhalatetti ergamoonni samii karaa baha biiftuu warqee ixaanaa kunoo dhiyeessanii gooftaan dhalatee yaa saba Waaqayyoo baga dhageessanii gooftaan dhalatee yaa saba Waaqayyoo baga dhageessanii. Kiristoos ni dhufaa foon namaa uffatee lafee ishirra lafee foon irraa elmatee ragaan macaafarraa kunooti mul'ate numa fayyisuu fi kan inni dhalate numa fayyisuu fi kan inni dhalate. Gooftummaan Waaqayyoo Toomaastu dubbate anis ragaan bahaa du'aa baduu jalaa isan oolfate anis ragaan bahaa du'aa bahuu jalaa isan oolfate. Uumama hundumaa kan sooruuf kan bitu alfaa fi oomeegaa kan duraaf kan boodaa kan akka Waaqayyoo tokko eessan jiru kan akka Waaqayyoo tokko eessan jiru. Icciitiin Waaqayyoo qoratameen baramu sammuu keenya olii tasan danda'amu kan akka Waaqayyoo eessayyuun argamu kan akka Waaqayyoo eessayyuun argamu tokkoof lamaa miti hojiin Waaqayyoo tilmaaman hin himamu hojiin Waaqayyoo tilmaaman hin himamu. Hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoollee haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii hundi keessan baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Warri na dhaggeeffattaniif kan na waliin turtan galatoomaa eebbifamaa isiniin jedha. Qophiin koo asumarratti xumuree jira.